Biti takka nan asal lafa daba jiddu saa qulla booda himuun hin jiru. Zabanaan nama nagayaa ta'e kana osoon kophee xiyya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta. Wallahi so embarrassing jeneraalli jiru ministeerri jiru mootummaa garagalchuun nun barbaachisu kuttee waan hin jeefne sitti mamma. Qabsoon hin hodhoodhaa noormalii silaa asii ol nyaata. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaarattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateefitu jira. Dinagdeen laamshee jira, biirokrasiin laamshee jira. Amma bar bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafaqa malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiiti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fitu jiran. Gama oliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichi fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama sii ja'uun hunda firraaree nama isin haala gaashee ja'u qofa bira kaa'e. Kaakistokrasii waan jenni jira. Kaakistokrasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofti hoggaa biyya bulchan kaakistokrasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalichanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni aari'a ni hidha. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa kappitu kunaasirraa hin jiru. Fudhataniituma usan. Waan fudhatan san immoo hojiitti ni kan. Maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban. Qaallichinii fi ministeeronni isaa wal qufan qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaan wal lolee jira. Somaaliyaadhaan wal lola, Eertiraadhaan wal lola, Jabuutiidhaan wal lola. Keeniyaan keessa tureenis akkasumara jaalaltiin jirtu. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emireet malee. Biitii takka shariika Itoophiyaan jirtu irra nan gama dippiloomaasiinis dhidhiitaa fi walibbuu unnecessarily amma akka Somaaliyaa kan hoggaa laaltan waan nama qaaneessuuf dalagame. Fakkeenya gama diinagdee fudhadhaa. Diinagdee kanaaf fise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biitii sun uuftee yoon an beekuu baadhe malee biitii sun gaaza lafaa ba'u ka gurgurtee maallaqa bakka keessu dhabde hin qabdu. Masaraa mootummaa ittiin jaara. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni qofa itti bashannan ittiin jaara. Maallaqni lolaan dhume lolli maal godhe? Qonni akka hin dalagamne godhe. Ganda keessan bilbila gaafadhaa. Keessattuu isin daasporaan hoggaa biyya daytan. Finfinnumaa fi Adaamaa fi Dirree Dhawaatti qamaatanii dhuydanii jaartii fuutanii galina. Ganda keessan dhagaa galaati ilaala uummata. Namni bahee galaan jiru dalagataa hin jiru. Naganni hin jiru. Asal lafa daba jidduu isaa qulla booda himuun hin jiru. Investmentiin biraa haaraa dhufuu dhiisi. Biyya keessaa'u maallaqni bahee dhume sababa lolaatiin jechuudha. Wanni amma waachaa jirru tokko maqaa keenyaan bara kaleessa Oromoon hin bulchitu jenne hin dandeessu bikkaan dhaqetti an zamanaan keessattuu callise kana zamanaan nama nagayaa ta'e kana zamana dippiloomaasii kana nama hedduun argamu hogganoota biyya adda addaa waa'ee warra Itoophiyaa bulchaa kana hoggaa isaan haasayan osoon kophee xiyya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta. Wallahi so embarrassing namni keenya kasirna san keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru kakanaan hin qaanu hin jiru. Maaliif tokko maqaan nyaatan alagaa duraanu maqaa keenya hin jaalanne daran dhugeessaniif jechuudha. Tokko maqaa keenya qabatanii deeman. Lammaffaa waan leencoo lataa jiru jira. Waan jaarsi sun jiru ilaalchisaa jaalatanii jibbitanii dhaggeeffadha waan inni jiru. Nullee mootummaa Oromootii miti jennu nuti filanne gaa. Sirni kun qabsoo Oromootiin ol bahe. Maqaa Oromoo dhayata. Badiin isaa haga feete yoo akkanne nurra maxxanti. Jaarsi elemoo jedhamu tokko yoo jiraate ijoollee hedduu keessa gurbaa guddataa yommuu qabaate guddataa yoo hate mucaa warra elemoo santu hate barjan. Guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangista akkaa'u state bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaan ka kufu. Biyya wajji state kollaapsiidha jechuudha. Biyyi hoggaa kufee laaftuutti hin fudhatina. Haa toltu, haa baddu, biitii takka eega ijaaramte booda qoybu, sirreessu, sirnatti tolchu, hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa nama irraan geessu irraa laaffisanii kan nama tajaajiltu godhuudha malee biitii takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeke. Somaaliyaa laala, Yemen laala, Liibiyaa laala. Biitii diigamuun is very dangerous. Kanaaf ammoo inni lallabaa jiru maali? Sirna garagalchuu maal osoo taate har'aa miti. Gaafa tiyoorii qofa qorannessanii waggaa fudhu fitteemi. Guyyaa 40 nutti hin fittu. Hin jirtu ree. Waan bututee xiqquma itti buunaan bara. Mana utubaan isaa laaffate xiqquma tiraaktarii itti buunaan kuutee beeke. Kakkaa'u muka jirmisaa shame. Rirmi fitte gaafa tokko qilleensi xiqqaa tokko lafeen lafaan dhaya. Amma sodaan an qabu maali? Sirna kana daddafnee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiide. Gaafa isaanii jiide waan jaamurra dhufnaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nuus walii keenyas ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka jehuun. Warra mootummaatiin chaalenji godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru. Nama mootummaa san keessa jiru parsantii 5 hin gahu ka gurbaa deeggaru. Kurnanumaaf 5 saniif chaalenji godhuu barbaada. Qaanyii kana keessa akkamitti dhufne? Laaftuu sitti fakkaatiin hoggaanaan
akkana dubbadhee qaanii adimit godhu garuu amanu malee keessa ba'uu hin dandeenye. Nama jaarte moo kophaa fiida. An kophaa mul'adha takka kophaa fiigee hin beeku. Nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Har'a dhiisii kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyanarraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee nin qoradha nin leenjisa nin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubraa takkatti hoggaan biyya gale bira dhaqeetiin kakkabadhee arge hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama sammuu jaaru jirra sammuu jaarree nama waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isinirraa fudhata an biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun we have built an kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru san yaadina kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu prime minister ta'ee itti fufoo jechuu miti no we don't have to we don't need to sirna dimokiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba number 1 yoo kana butaate number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti gama jechuudha sirna dimokiraasii keessatti sirni dimokiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama san qofaa miti mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimokiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jira lakkoofsa namaa fi maallaqa nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna maallaqa irratti dalaguudhaan immoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha.